Akkam jirtu hordoftoota maatii Milkii Heelzi Saayinsii YouTube chaanaalii barnoota keenya karaa YouTube isiniif gadhiisnu paartii 48ffaa kunoo HIV treatmentii isaarratti innis ART keessaati post exposure prophylaxis isiniif qabadee dhufee jira. Egaan post exposure prophylaxis kan HIV haala kamiidhaan kan kennamu maalirrattidha kan qoricha maalidha kan kennamu kan jedhu ART jalaati qoricha isa kamiidha kan kennamu kan jedhu waliin ilaalla. Akkasumas algoritmii HIV statusii namaa sanaa ilaalamee post exposure treatmentii kennaman isaaniin kan of keessaa qabu sana kan waliin ilaallu ta'a. Egaan paartiin 48ffaa kun kallattii kan inni furuuffatu qormaata hin qabne waan haasaa deemuu qabna. Kanaaf kanneen qormaata bahinsaaf amma guyyaa murtaa'e sinafte akkasumas kanneen dhuma ji'a 9ffaa yookaan jalqaba ji'a 10ffaa qormaata bahinsaa qoramuuf jettan akkasumas barattoonni saayinsii fayyaa kamiyyuu NRC gaafa kan 27 kanneen qoramtan dabalate paartiin 48ffaa kun ogeessota fayyaa kan ta'an hundumaa waan ilaallatuuf baay'ee isin fayyada. Kanaaf waan dhumaatti nu faana ta'an jira. Kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Akkasumas like share gochuudhaan yaada keessan comment jalatti nu barreessuudhaan nu faana ta'an jira. Akkasumas dhuma barnoota keenyaa gaaffii hojjechaa deemnu irratti dabalatammoo kan isin hojjettan dhuma irratti kanaan isiniif display godhu wayii gaaffii wayii jira. Kanaaf hanga dhumaatti dhaggeeffattanii carraan deebisuu keessan guddaadha. Kanaaf wanta baay'ee isin fayyadudha. Kun qormaata deebisuu qofa otoo hin taane bor ogummaa fayyaatti gaafa bobbaatan rakkoon akka kana yoo isin mudateef hatattamaan tarkaanfii akkamii akka fudhachuu qabdan kanan isin barsiisudha har'a. Kanaaf nafaan turaan isiniin jedha. Yaadannoo qabachuun dagatina. Turtii gaarii. Toleegaan life cycle HIV gabaabsinee yoo ilaalle targeetiin HIV yookaan vaayirasii kana CD4 cell yookaan achi keessatti replicate gochuudha. Kanaaf egaa akkaataan life cycle isaa yoo gabaabsinee ilaalle jalqaba gaafa vaayirasiin kun naqee bind godha yookaan attach godha CD4 cell isaan achirra maaltu jira receptoriitu jira. Receptoriin CD4 irra jiru kun immoo yookaan co-receptor warroonni jedhamanii CCR5 fi CXCR5 kan jedhamutu jira. Co-receptorii kan CD4 sana booda erga keessa seenee booda fusioniitu jira. Sana booda maal ta'a jechuudha enzymoota qaba. Enzyme inni qabu reverse transcriptase kan jedhamu akkasumas immoo integrase kan qaba. Vaayirasiin kun akkuma beekamu vaayirasiin kun RNA vaayirasiidha. Yeroo kana gaa vaayirasiin kun RNA eegati ta'ee fi reverse transcriptase kan jedhamu enzyme vaayirasii kana genetic materialii HIV RNA gara HIV DNA itti gaddara jechuudha. Sana booda maaltu uumama integrasein immoo maal godha jechuudha. Integrase enzyme kan jedhamus qaba vaayirasiin kun. Inni kun immoo maal godha HIV DNA kun permanently cell keessa kan jiraatu godha. Sana booda replicate godha. Wantoota CD4 keessatti raawwataman hundumaa hijack godha. Seeliin sun akka inni sirriitti san normaalii isaa sana akka inni dhaqee jeeqamu godha. Sana booda achi keessatti wal hora dan assemblytu jira. Irratti maaltu jira? HIV proteiniin jira uumameera. HIV RNA uumameera gara surface of cell itti deemu. Sana booda wal argatu immature yookaan immoo non-infectious version of vaayirasiin kun maal ta'u uumame. Sana booda mature ta'u final stage irratti maaltu ta'a new virus uumama. Sana booda buddingidha yookaan immature vaayirasiin dhiibanii host cell keessaa gara alaatti ba'u jechuudha. Kanaaf immoo enzyme maqaan isaa protease jedhamutu jira. Inni kun immoo maal godha jechuudha long protein chain kana kukkutee gara smallitti gara hojii isaan hojjechuu danda'an functional piece itti kukkutaan jechuudha. Yeroo kana mature kan ta'e infectious vaayirasiitu ready ta'a jechuudha. Eenyuun qabachuudhaa fi CD4 cell kan biraa qabachuudhaaf ready ta'a. Egaan kana fakkaata. Kanaaf dhagaa qorichi ART yookaan immoo antiretroviral therapy kan jedhamu qoricha HIV ajajamu kanaaf enzymoota kanarratti kan inni hojjetu jechuudha. Kanaaf nucleoside reverse transcriptase inhibitor jedhama. Nucleoside reverse transcriptase inhibitor jedhama. Protease inhibitor kan dhorku jechuudha. Block kan godhu. Integrase strand transfer inhibitor kan jedhamu jira. Fusion inhibitor kan jedhamu jira. CCR5 antagonist kan jedhamu jira. Post attachment inhibitor kan jedhamu jira. Gosa irratti hundaa'ee dhagaa kan qorichi
HIV kan inni hojjetamee jiru inzaayimoota kanarratti kan inni hundaa'ee jiru baay'een isaa jechuudha. Kanaaf gaarra kan nuti ilaallu maalidha? Post exposure prophylaxis. Namni tokko dhukkubsataa tokko utuu yaaluuf jedhu siriinjiin yookaan limmeen nama sana waraanee ka'ee nama kana yoo waraane yookaan nama HIV qabutu yaalaa jirtanii dhiigni isaa yoo isinitti faca'e, ijatti yoo isin faca'e, afaanitti yoo isin faca'e, madaa qabdanitti yoo faca'e, yoo limmoon nama sana keessa seenee deebi'ee si waraane maaltu ta'a? Qorichi isaaf jedhamee kennamu maalidha? Akkamitti immoo kennama? Yoom immoo kennama? Hammamiif immoo kennama? Kan jedhu qormaata keessa gashinii waliin ilaalla jechuudha. Nafaana turaa kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan subscribe gochuun dagatina. Turtii gaarii. Toleegaan walitti deebinee jirra barattoota keenyaa. Kun gaaffii tokkoffaa kan post exposure prophylaxis akkasumas HIV tuqa kan wal qabatudha. Gaaffiin qabadee dhufee kanaaf barattootni keessumaa torbeen tokko sinafe qormaata egzaamii qoramuudhaaf guyyaa murtaa'e qofaan kan sinafe viidiyoon kun isiniin baay'ee ilaallata. Gaayidlaayinii isaa abdeettee irraadha kan isiniif hojjechaa jiru. 2023 kan ta'e gaayidlaayinii irraadha kan isiniif hojjechaa jiru. Innis National Comprehensive HIV Prevention Care and Treatment Training Participant Manual kan jedhu Federal Ministry of Health kan leenjiin kenname yookaan maanuwaaliin kan qophaa'e HIV preventionii care irratti treatment irratti maanuwaalii qophaa'e irraadha gaaffiin kun. Kanaafuu barattoonni qormaata bahiinsa amma qoramuuf jettan maanuwaalii kana irratti hundaa'ee wanna haaraa jiru isiniif qabadee dhufeen jira. Kanaafuu nafaana turaan isiniin jira. Gaaffii tokkoffaa kana ilaallu. Gaaffiin tokkoffaa kun akkas jedha. In Ethiopia, an adolescent named Amina, aged 50, has been living independently for the past year. Isheen gaa Itoophiyaa keessatti maqaan ishee Amina kan jedhamtu umuriin ishee waggaa 15. Living independently dha isheen gaa qofaa isheedha kan isheen jiraattu. Kanaaf maal jedha? She is active and has recently become concerned about her risk of HIV. Maqaa isheen susceptible dha. Maaliif isheen walqunnamtii saalaa nama eegaleedha umurii ishee kanatti. Kanaaf immoo waa'ee HIV kana ishee dhiphisaa jira jechuun ilaalamuudha kan isheen barbaaddu. So Amina has considered getting tested but is unsure about the legal requirement for minor in her situation. Given the legal framework regarding HIV tests for adolescents in Ethiopia, which of the following statement best describe Amina eligibility for testing? Ammaga Aminaan HIV ilaalamuu hin dandeessi moo hin dandeessu? Sababiin isaa Aminaanii walqunnamtii saalaa nama eegalteedha. Umuriin ishee garuu waggaa 15 reefuu ta'a. Qofaa isheedha kan isheen jiraattu. Waa'een HIV immoo ishee dhiphisa. Kanaaf HIV ilaalamuu barbaadde. Kanaaf legal frameworkiin gaayidlaayiniin 2023 kun maal jedha? Nama umurii meeqaa? Nama umurii meeqaa mature minor jenna. Isaaniin immoo eenyudha? Kanii akkasumas immoo umuriin isaanii meeqa yoo ta'e maatiin yookaan namni daa'ima sana guddise nama sana guddise dhufee konsantii kennuu qaba. Akkasumas immoo yookaan immoo namni suni konsantii makana HIV ilaalamuudhaaf konsantii abbichuma irraa kan isin fudhachuu qabdan dhukkubsataan sun umuriin isaa meeqa yoo ta'edha akka Itoophiyaatti. Akka Itoophiyaatti maal jedha? In Ethiopia jedha kallattii maan isinii dubbisa gaayidlaayinii irra. In Ethiopia for pediatric age group less than 50 years of age, the parent or the guardian need to consent verbally jedha. Orally wanta riitaniidhaan ta'uu otoo hin taane jechumaan bakka eeyyamamaadhaan nuni yoo isheen HIV ilaalamte jedhuu danda'uu qabu jechuudha maatiin yookaan namni daa'ima sana guddise. And a mature minor umurii waggaa 13 hanga 15 kan ta'an year old woman who are married umurii waggaa 13-15 gidduu ta'anii yookaan mature minor ta'anii yoo heerumanii jiraatan, yoo ulfaanii jiraatan, commercial careers yoo ta'an, stress children yoo ta'an, head of family or who are sexually active can give verbal consents by themselves. Ofuma isaanii maal gochuu danda'u qabu? Jarri kun ofuma isaanii HIV ilaalamuun barbaada jedhanii yoo dhufanii ilaalamuu danda'u. Kanaan ala garuu namni umurii waggaa 13 hanga 15 gadi yookaan umuriin 15 gadi ta'ee namni sun hin heerumne yoo ta'e, gaa'ela keessan galle yoo ta'e, yookaan nan ulfoofne yoo taate, daandiirra straight children warroota jedhamanii yoo hin taane namni kun umurii kana gidduutti kan argamu yoo ta'e akkas miti ta'e jennaan namni kun konsantii ofiisaadhaan kennuu hin danda'u jechuudhaan HIV ilaalamuun barbaada yoo jedhe nama sana ilaaluu hin dandeessanii jechuudha.
kan murteessu eenyudha maatiidha jechuudha. Maatiin ilaaluu dandeessu jechuu qaba. Kanarraan kan hafe garuu namni sun umurii waggaa 15 olidha ta'ee jennaan gaa'elaaniin nama ba'e hin eeyyamaa jechuudha. Kanaaf filannoo keessatti gaafa dhufnu gaaffiin filannoon maal jedha? Amina must obtain consent from her parents or guardians before undergoing an HIV test regardless of her situation. Isheen amma namni ishee guddise hin jiru. Maatiin qabdu independently dha kan isheen jiraachaa turte jedhama. Has been living independently. Isheen qofaa isheedha kan isheen jiraattu. Maatii eenyuunidha kanatti namni kun HIV akka ilaalamuuf eeyyamoo ta'uu isaanii kanatti gaafattu. Maatiin qabdu independently dha kan isheen jiraachaa jirtu jedha. Kanaafuu deebiin ta'u jechuudha. Biin immoo maal jedha? Since Amina is 50, she qualifies as a mature minor and can consent to HIV testing without guardian approval. Isheen umuriin ishee waggaa 15 dhagatti ta'ee fi eeyyama nama kamiyyuu tun gaafatiin isheen ofirratti murteessuu dandeesse HIV ilaalamuu barbaada yoo jette mirga isheedha jechuudha. Kanaafuu nama ishee guddise yookaan nama isheen bira jiraattu dirqama gaafachuun qabdu jechuudha. Umurii ishee waggaa 15 dabalatamu isheen independently kan isheen jiraachaa jirtu gadi ta'ee fi kanarraan immoo walqunnamtii saalaa eegalteetti gadi ta'ee fi isheen HIV ilaalamuu yoo barbaadde ishee marraa ta'e yoo hodhadhu malee maatii ishee waan gaafattuuf hin qabdu jechuudha. Kanaafuu biin carraa deebii ta'uu qabaata. Meesii immoo ilaallu. Seen as an adolescent under 80, Amina is not allowed to make her own healthy decision related to HIV testing. Isheen amma umuriin ishee waggaa 18 gadi dhagatti ta'ee fi Aminaani ofirratti waan murteessuu hin dandeessu waa'ee dhimma fayyaa ishee ilaalchisee HIV dabalatee jechuudha. No, Amina waggaa 15 dhagatti ta'ee fi hin dandeessu waa ofirratti murteessu. Mirga qabdi jechuudha. Umuriin ishee waggaa 15 yoo ta'e iyyuu legaalii sirriidha. 18 jedhamaa ture. Amma garuu HIV test irratti garuu waggaa 15 fi isaa ol ta'e tanyina hin dandeessi jechuudha. Ofirratti ani HIV ilaalamuun barbaade yoo jedhe hin danda'a namni kamiyyuu jechuudha. Umurii waggaa 15 ol yoo ta'e. Kanaafuu siin deebiin ta'u jechuudha. Diin immoo maal jedha? Amina can only get tested for HIV if she is married jechuun Amina can only jedhala. Aminaan kan isheen HIV ilaalamuu dandeessu yoo gaa'ilatti galteetti ta'e yoo ulfoofteetti ta'e. These are the sole criteria for mature minor jedha. No, kanaaf miti. Kanaaf deebiinsa maalidha jechuudha. Deebiinsa Amina is 50 and she is qualified as a mature minor and can consent to HIV testing without guardian approval. Kanaaf deebiinsa biidha jechuudha. Nufaana turaa kanneen haaraa taatan immoo subscribe gochuu gidduutti hin dagatiin asiniin jechuu barbaanna. Gara gaaffii lammaffaatti jennu. Gaaffiin lammaffaas kunoo akkas jedha. A healthcare professional experiences a needle stick injury while administering medication. Ogeessa fayyaatu dhukkubsataaf yaala kennaa jiru. Limmee nama sana waraaneen deebi'ee of waraane. While administering medication to a patient, a rapid HIV test conducted on the source patient. Source patient jechuun nama limmee sana ati waraanaa jirtu dhukkubsataa sana irraati dhiigni fudhatamee HIV testii gaafa godhamu namni sun maal ta'e jedha negatiivii ta'e HIV hin qabu. HIV hin qabu. Namanni ati yaalaa jirtu sun nama ati limmee erga waraantanii booda limmeen deebi'ee waraane sun dhukkubsataa inni jalqabaa suni. So what the recommended course of action for the exposed healthcare professional. Amma gaa ogeessa fayyaa sanaaf maal kanatti gootu dhukkubsataan sun negatiiviidhaati. Maal gochuutu barbaachisa? Nuti amma post exposure prophylaxis kan recommend gochuu qabnu, kan gorsuu qabnu, kan akka inni fudhatu nuti gochuu qabnu yoo dhukkubsataan inni limmeen sun jalqaba keessa seene yookaan dhukkubsataan dhiigni isaa sinitti faca'e dhiigni isaa qaama keessan tuqe sun yoo positiviteedha. Malee yoo inni negatiivitee waan tokko gochuu hin dandeenyu. Amma gaa barataan baay'ee waan jedhu wayii qaba. Filannoo keessa jira. Mee haa ilaallu filannoo. Inni maal jedha? Administer post exposure prophylaxis hin barbaachisu. Sababiin isaa maaliif? Dhukkubsataan negatiiviidha. Post exposure immoo kan inni kennamu yoo dhukkubsataan sun positivitee ogeessi fayyaa immoo negatiivii yoo ta'edha. Ogeessi fayyaa positivitee dhukkubsataan sunis positivii taanaan post exposure prophylaxis hin barbaachisu. Sababiin isaa silmoo HIV qabaatteef ART irra taa'uu qaba malee post exposure guyyaa 28f kan gorsamuuf miti. Kanaafuu deebiin isaa een ta'u jechuudha. Maal jedha? Conduct further assessment of the exposure. Further assessment bakka negatiiviidha jedhamteetta. Amma barataan baay'een deebiin isaa bii ta'a jedhee kan yaaduun dhibu. Maaliif further assessment? Isa hospitaalatti agartan asitti deebiin godhina. Maaliif hospitaalaatti maalidha? Jalqaba inni ilaalamaa namni tokko
positivity ta'uu danda'a, lammaffaan ilaalama negativity ta'uu danda'a, sadaffaan ilaalama positivity ta'uu danda'a. So positivity ta'e taateetta jetteedha kan itti gabaasuu qabdu jechuudha. Rizaaltiin tokko report ta'e jechuun already confirm godhameera jechuudha. Kanaaf barataan tokko irra deebi'amee haa ilaalamu. Maybe report gaafa ta'e rizaaltiin sun si'a 2-3 ilaalameedha. Kanaafuu seenaariyoo keessatti negatiividha tanuun bakka negatiividha. Irra deebi'een ilaala wanti jedhamu hin jiru seenaariyoodha. Qormaata gati ta'eef jechuudha. Already negatiividha jechuun silumayyuu rizaaltiin dhukkubsataatti kan inni himamu irra deebi'amee ilaalamee sana booda dhugummaan isaa erga qulqullaa'ee boodadha kan riippoorti ta'u. Amma gaa riippoorti ta'eera jechuudha. Riippoorti jechuun already qulqullaa'eedha kan inni riippoorti ta'e jechuudha. Kanaafuu irra deebi'anii ilaalla kan jedhuun filannoo keessaa filachuun qabdan. Irra deebi'amee ilaalamee riippoorti ta'e gati ta'eef jechuudha. Kanaafuu biin deebiin ta'u. Siin immoo maal jedha? No further assessment is necessary. Yes. Bakka kana booda wanti baay'eema further assessmentiin barbaachisu. Maal ilaalchise? HIV ilaalchise. Garuu waan biraa ilaalchise immoo jiraachuu barbaachisuu danda'a. Maal fa'a? Hepatitis B, hepatitis C virus ilaalchise garuu investigation kan biraan barbaachisuu danda'a. Amma garuu akka seenaariyoon kun jiraa jirutti HIV dhagati ta'eef HIV ilaalchise investigation kan biraan barbaachisuu hin jiru. Okay. Immediately inform the exposed healthcare worker. Hatattamaan itti mummaaf si barbaachisa dhukkubsataan negatiividha. Ituni positivii ta'e hatattamaan itti muu qabda. Amma garuu inni negatiividha gati ta'eef hatattamaan dhimma itti himuuf hin qabnu. Amma kanatti barbaachisaa miti jechuudha. Garuu further assessmentiin barbaachisu nama kana jechuudha. Kanaafuu deebiinsaa siidha jechuudha. Gara gaaffii sadaffaatti ceenu nafaan tura. Gaaffiin sadaffaan akkas jedha. A dedicated nurse has just experienced a needle stick injury while caring for a patient living with HIV/AIDS. Nursiitu itti gargaarsa dhukkubsataaf godhaa jiru. Dhukkubsataa sana tajaajilatu godhaa jiru. Hin faalamee dhibee HIVdha. Dhukkubsataan sun immoo HIV dhukkubsata ture. Amma gaa ifa baasee dubbatee argatee nama sana dhimma dhiiga isaa ilaaluuf hin qabnu jechuudha. Already confirm ta'aara keessiin isaa gatteef. Concerned about potential exposure to virus, the nurse approaches you seeking guidance on the critical time frame for initiating post-exposure prophylaxis. Amma gaa namni sun already beekamaa dhagattee fi nursiin kun post-exposure prophylaxis eegaluun dirqama ta'a jechuudha. Amma gaa time framing jiru maalidha jechuun amma yoomittidha kan inni fudhachuu qabu namni kun. Ogeessi fayyaa kun sa'aatii meeqa gidduuttidha kan inni fudhachuu qabu. Please viidiyoon kuni qormaata deebisuuf qofa sin tajaajila otoo hin taane namni tokko dirqiin gudeedamee sin bira dhufuu danda'a. Wal waraananii wanta isaan itti waraanaman sun immoo nama 2-3 waraanee deebi'ee waraanamuu danda'a namni tokko. Kanaaf keezii akkasiidhaan even dhukkubsataatu yaalaa jirtanitu gargaaraa jirtanii dhiigni isaa yoo isinitti faca'e tasawufuu yoo waraantan salphistanii hin ilaalina. Fayyaa dhagatee fayyaa nama nurka jirtutti nutti hin fakkaattu gaafa nurkaa ba'uuf jettu garuu waan meeqa iyyinee waan meeqa goone waan meeqa nagadnee gurgurree maal jennee lafa fayyaa sana deebisachuu hin dandeenyu gatteef akka salphaatti hin ilaalina viidiyoo kana. Namni tokko ogeessi fayyaa tokko dhukkubsataa utuu yaalaa jiru yeroo baay'ee saaxilamaan ogeessa fayyaa kanaafidha. Dhukkubsataa utuu yaalaa jiru limmee nama sanaadhaan deebi'ee yoo foraane niidil holdariidhaan utuu siwichar godhaa jiru tasa yoo foraane niidiliin kan siwicharii deebitee yoo waraanteen yookaan immoo dhiigni itti faca'uu danda'a ijatti, afaanitti, funyaanitti, gogaamatti faca'uu danda'a. Inni algooriizimii ta'etu jira kan ittiin namni kun maal akka inni gochuu qabu jechuudha. Isas isiniif hin ibsa. Amma garuu time framing jiru maalidha? To be effective prophylaxis has to commence jedha as soon as possible within 1 to 2 hours jedha post exposure kan gorsamu. Time and the duration of post exposure prophylaxis keessatti baay'ee sa'aatiin beestiidha jedhamu 1-2 gidduudha. Isaa gaditti sa'aat 1 gaditti baay'ee filatamaadha iyyuu. Tu eegalee namni sun dafee post exposure prophylaxis kana yoo eegalee baay'ee gaariidha. Yoo deemee yoo ture sa'aatii 2 gaditti eegaluu qaba. Garuu maal jedha filannoo keessaa ilaallu gaa. What the best advice you can provide regarding the best time allowed for starting post-exposure prophylaxis after exposure. Erga faalamee booda gaa namni kun sa'aatii meeqa gidduutti ta'u fudhatee gaariidha. The first 24 hours filatamaadha garuu beestii miti. The first 24 hours. Turtiinsaa gaafa sa'aatii 4, 6, 7, 8 jedha gaafa deemee sa'aatii 72 ga'u 72 ga'eera taanaan hin kennamu. Bakka 72f isaa ol ta'eera ta'ennaan amma kanatti hin fayyadu jechuudha. Kanaafuu sa'aatii 72 gadittidha kan isin beekuu qabdan. Time and duration of post exposure prophylaxis sa'aatii 72
gadittidha kan kennamuu qabu. Garuu baay'ee filatamaadha kan jedhamu effective prophylaxis kan jedhamu sa'aatii 2 gaditti ta'ee gaariidha. Baay'ee filatamaan sa'aatii 1 within 1 hour ta'ee baay'ee filatamaadha jechuudha. Kanaafuu deebiin ta'u jechuudha sa'aatii 24 keessatti ni jedhu deebiin ta'u. B the first 1 hour baay'ee filatamaadha. Filannoo keessaa kan kana caalu yoo jiraate in ilaalla. The first 1 hour baay'ee filatamaadha. Eshi C the first 72 hour is not best miti inni best miti sa'aatiin 72 ni jalqaba. Kanaafuu inni kun gaaffii keessa gala garuu qormaata irratti yoo filannoo keessa the first 1 hour the first 2 hour or 1 to 2 hour kan jedhu faan jiru yoo ta'e 72 hour filachuu qabdu. Garuu gaafa ogummaa kanatti bobbaatanii dhukkubsataa yaaltan garuu sa'aatiin 72 geera taanaan carraan namni sun dhibee kanaan deebi'ee qabamuun isaa baay'ee guddaadha. Kanaaf sa'aatii 72 gidittidha kan qoricha kana jalqabu garuu baay'ee filatamaan garuu prophylaxisiin kun baay'ee effektiivii kan inni ta'u garuu sa'aatii 1 hanga sa'aatii 2 gidduutti yoo fudhate irra gaariidha jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa maalidha jechuudha? The first 1 hour dha jechuudha. Inni kun the first 72 hour miti, the first 48 hour miti. Kana best time jedhenu gaafate sa'aatiin baay'ee best ta'e effective prophylaxis dha kan jedhamu yoo sa'aatii 1 ishee jalqabaa keessatti fudhate jechuudha. Kanaafuu deebiin isaa B dha jechuudha. Gaaffii afuraffaatti ceenu nafana turaa kan YouTube keenyaaf haaraa taatan hin dagatina. Subscribe godha. Baay'een keessanitu subscribe godhinna kan viidiyoo keenya ilaalaa jirtan. Gaafa subscribe nu gootan, gaafa share gootan, comment gootan, humna argannaa, moraalii godhannaa viidiyoo isiniif akka hojjennu nu taasisa jechuudha. Kanaafuu hin dagatina subscribe gochuu, comment, like, share gochuu hin dagatina. Gara gaaffii afuraffaatti ceenu nafana tura. Gaaffii afuraffaatti dhufneerra barattoota keenya hordofaa jirtu jedhee namni guddaa qaba. Gaaffiin afuraffaa kun maal jedha? A 20-year-old selective femur patient had been diagnosed with HIV infection after further evaluation. What the recommended first line ART regimen for her jedha. Isheen gaammoo ishee waggaa 20dha. HIV qabdi jedhamteetti. Amma gaa first line draagiin ati nama kanaaf gorsitu maalidha? Kan isin beekuu qabdani updated kan ta'e first line ART regimeniin adultiif, adolescentiif, childreniif jedhamee jira. Nama umurii waggaa 10 hanga 19 akkasumas ulfaatinni isaa kiiloo 30 fi isaa ol kan jedhamee taa'ee jiru jira. Amma fakkeenyaaf adultidha yoo ta'e adolescent akkasumas isaan olidha yoo ta'e preferable kan ta'e first line regimeniin kan inni gorsu maalidha? TDF, 3TC fi DTG dha. 3TC and DTG dha jechuudha kan gorsu. 3TC jechuun AZT jechuun zaduvuddin jechuudha. 3TC jechuun lamuvuddin jechuudha. LPV jechuun immoo lopinovir jechuudha yookaan immoo retinovir jechuudha. TDF biin immoo maal jedha? TDF jedha. TDF jechuun tenofovir disoproxil fumarate jechuudha. 3TC jechuun akkuma nama isinitti hime immoo lavuvuddin jechuudha. DTG jechuun immoo dolutegravir jechuudha. Sirra kan jiru immoo abacavir lamuvuddin ivavirens jedha. Akkasumas diiran jiru TDF akkuma isinitti hime tenofovir disoproxil fumarate isa jedhudha. 3TC jechuun immoo lamuvuddin jechuudha. FV jechuun ivavirens jechuudha. Kanaafuu akka guideline inni haaraa ba'e jedhutti qorichi nama umurii waggaa qorichi HIV inni gorsamu isa kamidha? Namni kun akkuma isin ilaalaa jirtan namni kun umuriin isaa waggaa 20dha. Kanaafuu inni akka guideline jedhutti first line regimeniin TDF inni isa jalqabaa jechuudha. TDF plus 3TC plus DTG kanadha kan inni jedhu gazetee fi filannoo keessaatti isa kamidha jechuudha? B'dha jechuudha. TDF, 3TC, DTG first line drugidha. Second line drug kan jedhaman immoo AZT plus 3TC plus ATV inni maalidha? Second line yookaan immoo second line regimen jedhamu. Alternative immoo jiru gaa amma DTG hin jiru ta'e jennaani jira. Alternative jedhee guideline kan inni kaa'e maalidha? Second line tontan alternative jedhee kan inni kaa'e TDF, 3TC, ifavirensidha. Kanaafuu garuu preferably kan jedhamu first line drugini eenyudha? TDF, 3TC, DTG qormaata irratti akka hin daganne. Inni kun guideline kun 20
23tu akkas jedha gatii ta'eef kana jedha. Gaayidlaayiniin kun immoo viidiyoon kun waggaa 2-3 boodas YouTube irra gatii taa'uu fi barattootni viidiyoon kun erga ture booda argitan irree gaayidlaayiniin amma irraa isiniif viidiyoo kana hojjechaa jiru kan 2023 irratti hundaa'eenidha. Deebis kanan itti baasaa jiru. Kanaafuu gaayidlaayiniin immoo hin jijjiirama yeroo yerootti hin jijjiirama gatii ta'ee fi inni nama jedhaa jiru kun waggaa murtaa'ee booda immoo kan biraa ta'uu danda'a gatii ta'ee fi ammatti garuu 2023 irratti hundaa'ee gatiin isiniif hojjechaa jiruuf abdeet kan ta'e kanumatu jira gatii ta'ee fi isarratti hundaa'ee kan isinii hojjechaa jiru boru garuu haaraan ba'uu danda'a. Kanaafuu qoricha kamiyyuu dhukkubnis akkuma kana wanti saayinsiin qabate hundumtu yeroo yerootti fooyya'aa gatii deemuuf kun hanga dhumaatti qorichi First-Line Drug kan HIV kanadha isiniin jechaan jiru yeroo yerootti fooyya'aa deema gatii ta'ee fi gaaffii 5ffaatti ceenu nafaana tura. Gaaffii 5ffaaf isa dhumaadhaan kun. Gaaffii 5ffaa kun akkas jedha. Gaaffii baay'ee bareedudha. Post exposure prophylaxis irratti kan inni fuulleffatu. Akkas jedha. If a healthy care worker tests positive for HIV immediately after an exposure jechuun gaafa nama tokko marfee laattee fi yookaan madaasaa ituu miicaa jirtu haa ta'u yookaan immoo utuu nama HIV qabu utuu deessisaa jirtanii amniotic fluid isinitti faca'ees ta'uu danda'a. Hin faalamtanii. Test positive for HIV. Sana booda isin post exposure prophylaxis fudhachuuf jettanii lamaan keessanuu ni ilaalamtu HIV. Isheen yookaan inni namni dhukkubsataa isin yaalaa turtan inni ilaalama. HIV gaafa ilaalamu namni sun positive ta'uu danda'a, negative ta'uu danda'a. Garuu ati inni ogeessa fayyaa dhukkubsataa sana yaalaa turte maybe namni sun positivis ta'uu danda'a. Positive ta'e atis immoo deebitee positive taatee jira. Inni kun immediately after an exposure. Workeriitu health care workeriitu positive ta'e. Namni sunis positive ta'e ta'a. So what is the correct protocol jedha. Ammaga protocoliin sirriin isa kamidha ga'ama maalidha kan nuti gochuu qabnu. Jalqabammoo namni sun post exposure prophylaxis jalqabuun dura kan isa limmoon waraane otoo hin taane limmoon sun jalqaba eenyuun waraane na jalqaba limmoon sun namanni waraane staatusii isaatti ilaalamuu qaba jechuudha. Seeroo staatusii nama sanaa ilaalamee namni sun yoo negatiividha ta'e post exposure prophylaxis ni barbaachisu. Yoo dhukkubsataan sun positiividha ta'e garuu hin barbaachisu. Yoo negatiivi ta'e dhukkubsataan sun post exposure prophylaxis ni barbaachisu. Yoo dhukkubsataan sun positiividha ta'e garuu sirriitti barbaachisa jechuudha. Garuu dhukkubsataan inni jalqaba limmoo waraane sun positive ta'e ogeessi fayyaa sun positive ta'an garuu post exposure prophylaxis ni barbaachisu. Kanaafuu seenaariyoon kun kanadha kan inni jechaa jiru. Ogeessi fayyaas positive ta'e dhukkubsataan sunis positive ta'e. Kanaafuu maalidha kanatti gochuu fi qabdu. Lamaanuu positive ta'an inni sun maybe ART irra jiraachuu danda'a. Yookaan immoo fiyyuun beeku ta'a. Kanaaf nama sana maal gochuudha? ART immediately jalqabsiisuudha. Ogeessa fayyaa isa kanas post exposure prophylaxis otoo hin taane ART jalqabuu qaba jechuudha. Namni kun ART post exposure prophylaxis waan fayyaduun tokko iyyuu hin qabu. Garuu namni sun positive ta'e dhukkubsataan inni limmoon waraaname lammaffaa irratti immoo negative yoo ta'e hatattamaan within 1 to 2 hours post exposure prophylaxis hatattamaan jalqabuu qaba. Yoo baay'ate sa'aatii 72 jechuudha isaa gaditti argan ART post exposure prophylaxis kan inni jalqabuu qabu jechuudha. Inni immoo TDF ta'uu danda'a, 3TC ta'uu danda'a, AZT jechuudha. Isaaniin recommended post exposure prophylaxis kan jedhaman isaanidha. Isaaniin jalqabsiisuu qabna jechuudha. Kanaafuu maalidha kan nu gochuu qabnu? What the correct protocol? A, continue post exposure prophylaxis for 28. Lakkin barbaachisuun already positive ta'e gatii ta'e fi hin barbaachisuun namni kun maal jalqabuu qaba? ART jalqabuu qaba malee post exposure prophylaxis jalqabuu hin qabu. B, stop post exposure prophylaxis. Sirriidha. Post booda exposure erga faalame booda prophylaxis dhibee kana ofirraa ittisuudhaaf kan kennamu qoricha ART jalaati funaanamee maqaan isaa tenofovir, lamivudin, zaduvudin kan jedhaman kun nama kanaaf akka post exposure prophylaxisitti kennamuu hin qaban already positivity argatte. Stop immediately nama kanaaf hin kennin qoricha kana. C, increase the dose of post exposure prophylaxis. Maaliif already positivity argatte doosii isaa ol kaastee gadi buustee wanta dhukkubsataa kana fayyadu hin qabu. Ogeessa fayyaa kana fayyadu hin qabu gatii ta'ee fi already positivity argatteef ART jalqabsiisiin. Post exposure prophylaxis kan akka tenofovir, lamivudin, zaduvudin hin barbaachisan nama kana. Okay, kanaafuu siin deebiin ta'u jechuudha. Diin immoo switch to a 3-day starter pack lakki hin barbaachisu. Kanaafuu deebiinsaa B'dha. Stop immediately isa jedhudha deebiinsaa.
stop post exposure prophylaxis immediately kan jedhudha. Hayyee galatooma barattoota keenya kanan gammaatti dhaggeeffattan paartii 48ffaa kan HIV fi post exposure prophylaxis irratti fuulleffatu ture. Kan qalbiidhaan nu dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Garuu xumurratti gaaffii nu hojjettan wayitu jira kanan display isiniif godhu. Kanaaf kanneen YouTube keenyaaf haaraa taatan please hin dagatina subscribe nu gochuu. Mee gaaffii isin hojjechuu qabdan immoo display isinii godha. Gaaffii tokkoffaa jettu kana question number 1 jettanii deebii nu deebistu. Question 1. The source patient of needle stick injury test negative on rapid HIV test. What the next step for exposed healthcare worker? A. Complete the 28 days course of post-exposure prophylaxis. B. Further assessment of the healthcare worker is unnecessary. C. Start 3 days start pack just in case. D. Repeat the source patient's test in 72 hours. Question number 1 idhanni kuni gaaffii isa lammaffaa isin deebisan barreessitan immoo ammas display isinii godhan afaana tura. Question 2. Question number 2. A healthcare worker suffers a needle stick injury at 2 p.m. According to the emergency setup protocol, by what time should post-exposure prophylaxis ideally be initiated? A. By 4 p.m. B. By 8 p.m. C. Within 24 hours. D. Only after the source patient viral load is confirmed. Deebisa komantii jalatti nu barreessa. Hayyee barattoota keenya hangammaatti wanta nu dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa isiniin jenna. Barnoonni keenya paartiin 48ffaan kan hangammaatti daawwattanidha. Paartii 49ffaa HIV'n pediatriksii isiniif qabadee dhufaan jira. Ammuma qormaanni egziitiitu isiniif hin kennamin dafeen isiniif gadhiisa. Gaaffiidha kan waliin shaakallu. Kanaaf hangasitti qormaanni bahiinsaa isinitti dhiyaattee itti gatitee fi dubbisa keessan qormaata adda addaa hojjechuu keessan itti fufaa isiniin jenna. Jabaadhaa wantoota gaaffii isinitti ta'an immoo karaa keessaa karaa telegiraamii keenya nu dubbisaan isiniin jedha. Egaan barattoota ji'a 9ffaaf 10ffaa gidduu qormaata bahiinsaa qoramuuf jedhan immoo onlaayinii barsiisuudhaaf galmee irrattidha kan argamnu. Akkuma barattootni amma Februaarii kana qoramuuf jedhan akkuma isaan eegsiitii qoramaniin barattoota ji'a 9ffaaf 10ffaa gidduu qormaata bahiinsaa qoraman karaa onlaayinii leenjisuu waan eegalluuf barattootni barnoota keenya jaallattan lakkoofsa bilbilaa duwwaa 911 duwwaa 588 akkasumas duwwaa 91069 duwwaa 594 nu qunnamaatii galmaa isiniin jenna. Akkasumas karaa telegiraamii Milkii Health Science Tutorial Center groupiin barattoota akkasumas hordoftoota 13,700 ol kan qabu akkasumas chaanaaliin keenya immoo 10,900 ol kan qabu gareetu jira. Sanatti kottaatii makamaa odeeffannoon wayitawaa gaafa gadhiifamu kallattii mana jiraattidha kan maxxansaa jirru. Galatooma paartii 49ffaadhaan deebiinee ol agarra. Yeroo gaarii qabaadha.